Babatte dubbatte waan ay baasunatu beeka wallahi. Kilmaa takka hin godhin usii adabadhu ta'e baqara taa'e usiiti. Hanga kooyina 2,000 tan dhuftee Oromoon sirraa kaffaltutti kilmaa takka hin godhin. Tanas biloggar si ayyamee jira. Damma sanyii jawwee ta'etu tana biloggar. Biloggar nama waan takka barreessu haatinuu adabbii fudhattee as keessa teetti maaltu isin afaan isin bansiisa isin. Isii jaalatteesa haati as keessa taa'an jirtu adabbii fi fudhattee dubbataa jirti. Kolkolo kottu bahi. Tana biloogiin geggeessu laa. Ammaa ci deebii kilmaa takka barreessi. Dhugaa rabbi haatinuu adabbii fi fudhattee as keessa teessee afaan qabattee yaa Oromoo narraa kaffalaa jechaa turteetin as keessa teessi. Maal balleessite adabbii guddaa qabdee maallaqa namaaf irraa qabdi kaffaleen nan kaffaluu dadhabdeen Oromoon haa kaffalaa. As keessa teetti kooyina 2,000. Kooyina 2,000 nyaatti. Maal balleessite kooyina 2,000 laallaa goolii yoo dhooytan isiin leen gabbaatee dubbatti mootii furraa kaaftee suuraa kanallee irraa jijjiira jechuudha. Raggataan illee ni dhaabbata. Dhugaama wallahi dhugaadha. Kina warra as keessa jiru waliin hidhamee imrishaa fa'aa gaafadhu urjii fa'aa bileen fa'aa gaafadhu waan koo kun illee poggatti puush godhu wallaaleetti muddamsuudhaan isii irra puush godhee kun adabbii irra ol dabalee waliin cinqamee keessa taa'aa illee. Cirraas ishii irra hin kaffalan. Wayne wanko tuna kolbisiise. In fayyadatti. No, shitaballashe. Wow. Shafilaan illee gara malee ooftee malee shafilaan. Adabbiitti dabala kunis. Adabbiitti dabala wallahi adabbiitti dabala. Adabbiitti dabala. Lulluu isii kanarra puusaa jenne shafilaa galatoomii Puush godhuun keessan gaarii wallahi adabbiitti dabala yoo laayif goolii kana dhooytan dhageeffadha. Laayif goolii kana yoo dhooytan malee ni adabbiitti dabala intaloo baqaraa kan laayif kun amma 3,000 malee hin jiru. 3,000 malee as keessaan kaatu wallahi dhugaa rabbi sa'aatii illee numaa jira suuraa isii kana. Jabaadha sheer godha wallahi suuraa isii kana gadi isinii baasa. Isarratti push godhe kanama push godhe laayif goolii isaa gootii fi bakkuma tokkotti viidiyoo waraabee. Filaan kuma takka kennite galatoomii laalamma hubachuu dhabuudha warroonni ammas jala jirtan namni 130 kuni wanti isin push gootan mana boonaa irratti push gootan malee ganni irratti miti sababni isaa isiin suuraa ofiitii fi isiin illee nafseedhaan hidhaa mana kana keessa waan jirtuuf jecha laayif goolii kana dhooytan 2,000 laayif goolii isaa kana laayif goolii gartee mana boonaa kana dhooytan malee isii hidhaa keessaa baasuuf isii irratti push hin gootan. Amma kun isin as keessaan baatu wallahi as keessa bulti malee kun adabbiitti tammeessa. Kun adabbiitti tammeessa malee waan irraa hir'isu hin qabu. Wallahi waan isinii godha. Ishii irratti miti boona irratti waan guddaa push yoo gootan jechuudha. Dhibbaa olii lakkaa'u. Kuni agartee adabbiitti tammeessa malee intala qulluu mataan garteetiin horii gaafni gartee osoo boora turraa cabe fakkaatu kana mataan isii maal fakkaata mee ilaala mataa baangaalii kasaaree fakkaatti dhugaa rabbi mee ilaala mataa isii ilaala. Viidiyoo silkii na buute darate. Yoo kaffaltanii irraa baaftanii kaffaluu baannaan ilaa boru. Yeroo bashannanaa taatee naggaadha. Akkati bashannansiistu barbaada. Mee namni yoo jiraate galchimee nama sagalee isii ta'u kabira. Maallaqa walitti buusanii. Namni tiktaakiin waa'ee tiktaakiin beennillee dubbicha akka biyyaa godhanii abbaate akka biyyaatti godhanii nuyi fi jara kanaatu taphataa jira dubbiin dubbii biyyaati dubbiin dubbii kabajaati jedhanii namni waa tokkoon kennine doolaara 200 kennaa ijoolleen jira. Namni waa sadii irratti erganii dhagahee bal. Nama sadii irratti eeyoo sibbise. Ani never gibaatillee kadhangee. Namatti himu hundi keenyu himneerra garuu yoo gurubbii akka sabaatti ijaarranne hoo akkuma jarri birrii buusanii giiftera nama 2-3 irratti bitaa jiran kanatti ijoolleen biyya arabaa jirtu giiftii bitachuu hin dandeessu. Nama giiftii bituu danda'u sanarratti akka dabarsanii fi garee maaliif hin ijaartan isin? Hanga yoomiti namni keenya mo'ama. Tokko ani kana dhibu muu be'aatitti gaafatamummaa akka dhuunfaa keetti kan isitti kennu inni kun bara. Giifterri Oromoo kamiyyuu bakka tokkotti ijaaramee yoo hin jiraanne abbaan abdii malee numa mo'ama. Waan akka shakkitti hin godhina. Mubeeni hin mo'amu ture utuu
keessaan ijaaramnee irra ta'e beeka. Kanaafi namni dhuguman sinii hima kumaaf 200tu si ilaalu jira amma. Kumaaf 200 kana keessaa yoo biyya arabaa jiraate namni riyaala 200 riyaala 300 abbaa abdiidhaaf hin buusu dadhaba jedhee yaadu'an. Dhugaan sinitti hima. Garee ijaartanii akka Oromootti ijaaruu qabdan. Jarri suni akka sabaatti ijaaramanii ka'anii akkuma isaan uummata sana TikTok irraa galchanii nullee Oromoo TikTok irraa galchuu qabnaa jedhaniiru. Maqaa namaa dha'uun barbaadu iddoo kanatti. Kanaaf isin garee tokko ijaartanii garee sanarratti hanga qabnu yoo buusne giifteera irratti koinii binneeoo tokko kan dhibu jechuudha. Warri birrii erguu dandeenyu birrii ergina akka mataa keenyaatti fudhanne jechuudha. Nama hedduu jira giifteeroonni. Waan ajaa'ibaa meetiin saame ani nama keenya alaa dhiifama naa godhaati nama keenya bakka tokkotti waa'ee taa'ee lamaatti walitti qabu jechuun obbo Jaajessuudha dhiifama naa godhaa sin jaalladhaa dhugaarraan daboon. Nama meeqatu akka namni abbaa fi sappoortiin goone dhaga'i ho'i bontu namni keenya rakkoo qaba. Wallaahi nama meeqatu mucaa miskiina kana takkaa waa'ee siyaasaa hin beekne waa'ee kolfuu taphachuu malee waa tokko hin beekne meeqatu duuba deemee jechuudha. Akka namni dhaqee sappoortii goone meeqatu godhaa jira. Nama keenya shan walitti qabanii walii galchuun hin jabaate dee yaadaan. Ilaa ammuma amma warrumaas keessa jiru kana keessa Yoomina abbaa keessa akka baanu hin beekne. abbaa koinii bitachuu hin dandeenye lakkoofsa tokko barreessee jechuudha. Namni koinii bitachuu hin dandeenye si haa galu. Namni isa jaallatu jira. Namni isa kabaju jira. Sini galee miti. Namoonni warri akkasii birrii buusnaa qarshii kenninaa yoo jedhan dhugaan sinitti maatii namni abbaa abdiidhaaf hin godhin hin jiru. Warra inaaffaa histii dhiisaa sin histiin numa jira. Wayi obboleessi gara aadaa tokko keessaa bayyuu namarratti hinaafuun dhiisu. Warri mee uummanni keenya abbaa fedhe haa ta'u warri as jala jirtan kuni warri carraa giiftii bitachuu hin dandeenye mee birriidhaan giifteera irratti buusna warri jettanii itti qophoofna jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Lakkoofsa tokko barreessaa. Bakka namarraa adda baafa ta'anii dhimme keessaa namni nama riisisedha barii mubeennan dubbadho sitti bara. Alex Taayee galchi. Ilaal namni hunduu Alex Taayee galchi keessa laali galchi. Abbaa abdii Alex Taayee galchi. Gasti kee jira? Gasti keessa gali Alex. Tokko barreeffatee haa ergatu. Ilaa akka kana yoon taane namoota warra haamilee isin cabsuudhaaf deemu. Warra haamilee nu cabsuudhaaf deemuuf isaaniif jecha haamilee of buusneetu nutiin Oromoo kanan goonu sanan goonu yoo jenne duubatti deebina. Gana miidiyaa kanarraa ari'amnee galla jechuudha. Garuu akkan amma jedhe kanatti anama biyyan jiraadhu kana keessatti ijoollee baay'eetu abbaa abdiif akkamitti giiftii bituu dandeenya jedhanii bakka nani chaalenji hojjechaa turetti baay'ee na cinqaa turani. Waanan jedheefin waanan dhufee sarchi godheefi qabaani isin yaa galu. Kanaafuu garee tokko yoo ijaarame abbaan fedhe mataa isaadhaan gargaara. Wanni kiisii mubee galuun jiru, wanni kiisii giifteraa galuus hin jiru. Sini galee waan irratti niyaatan har'a doolaara 50 yoo kennan riyaala 100 yoo kennan walitti dhufeeti leenca tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu alagaan hanga yoomii nutti taphata. Nama 10 nama 5 ta'aniitu nama miliyoona meeqas raariyaa jiran miti. Kanaafi ani kan isinii dhaamu ummanni asitti giiftii bitachuu hin dandeenye. So warri kaardii irraa bitachuu hin dandeenye maallaqaan ergineetu sappoortii kana goona warri jettan lakkoofsa tokko maqaa keessa wajjin noormaalii mucaa kana gargaaru yoo barbaadan akka mo'amne lamaffaa takka mo'een beeku numa mo'ama malee jechuudha. Kanaaf mucaa miskiina kana koomidiidha kunoo addunyaan nuti dinqisiifatti miti nama keenya ijoollee waan qabnu bira dhaabbannee moosisuudha qabna. Barreessa yaada keessaan kan hin jedhu kana taa hubee. Assalamu alaikum. Tokko yaada qulqulluu qabdaati yaada oromummaa tokko keessatti yaada hundinuu hojiidhaan agarsiise silaa gaarii ture garuu nama keenya 50 akka tokkotti walitti qabnee abbaa abdii dhufee sappoortii godhaa yaada jedhu ani nama akkuma jirutti akka qophaa'u malee bakka ijaarsaatti namni keenya wal diiguu baay'ata akkana goona jedhee wal diigee deema jedhee yaada. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa nama tokko, Kuweetii nama tokko, Dubaayii nama tokko akkasitti yoo keenya irra jira guruppichu haafume warri isa gargaaruu barbaadan Saudi Arabiyaa nama tokko irratti yoo ergan Dubaayii nama tokko. Kunoo ammarraa kaasee lakkoofsa koo 22tiin dhimma abbaa abdiitiif yaadachiidha dha. Inni fandeemsaa miskoola naa godha bakkuma jirtanu
miskoolana godhaati Saawudii irraa namni ni jira Kuwait irraa namni ni jira yaa Dubaay irraa namni ni jira bakka hunda namni ni jira nuqunnama ammarraa kaasaati abbaa biyyaa warri giiftii bituu barbaadan isin gara isin ittiin bittan yookiin akkaawuntii keessan irratti yookiin immoo gara akkaawuntii abbichaatiin bitamee akka inni kennamu goonaa hordofnee maqaa keessan ol dubbata. Takistiin agodi bube. Kanis ni. Ayyee Alex dubbadhu. Akka mul'atan nagaa keessanii. Anillee geemii sin taphadhu garuu giiftaras miti garuu geemii taphatamu kana taaphtaabiidhaanis ta'u numan hordofaa yeroo baay'ee jechuudha. Waan an taajjabe tokkotu jira. Namni keenya gaafa geemiin jiru osoo geemiin hin jalqabamin fixa harki caalu giiftii kan kennu jechuudha. Akka weelkaamii wayiiti ta'een beeku jalqabaa lafatti fixa inni kan biraan immoo ammas fiit chaalenjiin banamutti hin kenninaa yoo jedhe sin dhaga waan dhiisaa jedhame godha beektaa namni yeroo baay'ee gadda gaafa kan keetiis kanuma argaa turre karaa isa amma giiftii nama tokko irratti binna jettanu kanaa innis immoo booda ciqicciqee biraa fida. Fakkeenyaaf akka yaadutti laaka yaada dhuunfaa gootiitu sirratti erga yoo ta'e namni anammanan ergee akkam gootee akkas godhe jedhamee immoo gara biraatti adeemuu danda'a. Isa kana irratti jalqaba bilcheessitanii walii galuu qabdu. Amala walii keenyaa beekna nuundiyyuu tokko isa kana kan gaafinatti ta'u immoo yeroo baay'ee yoon dogoggoruu baadhee waggaa kanaati natti fakkaata. Koree wayii ijaaramee ture tiiktookii kana irratti kutaa hunda keessaayyuu namni filatame maal hojjechuudhaaf yeroo sana ijaarame maal hojjechaa jira bakka kanaaf ittiin ta'uu wanti gaafasiisun jechuun. Waa'ee koreessa dadhiisi. Filatamne mana keenya irraa yeroo suuraan keenyaaf suuraan haadha manaa keenyaatiif ilmoo keenya gaddeeffamee irratti immoo eegatu. Eenyu bakka innan hojii filatamnee dhumnee jimmarraa arsiirraa shawarraa jedhamee nam lama kenname jimmarraa kan kenname tokkodha. Innaa achi baanee jennu ijoolleen sheerii adda nu kutte yeroo nu sheerichatti buune jennu suuraa keenya miti kan ilmoo keenya namni eenyu bakka isin buufate hattoota maalota jenna harka keenya deegallee jechuudha. Ani wantoota akkasii faa bakka wanti ni Oromummaadhaafis haa ta'u wanta marii tokkoofis deeggarsaafis haa ta'u gaafa barbaadamu bakka akkanaatti qindeessuudhaaf yaada jiru walii hiruuf kallattii walii kaa'uuf natti fakkaateetu yeroo sana. Sabu'anii namoonni sun jedheen gaggaafadha beektaa yeroo tokko bakka kanaaf ittiin fayyadu. Gaafuma sanaan goga diimne galle gaafa sana fuudhamne nasi jechumaan na dawwale maal balaa maal itti galle naan jedhe maal asii jee ergine suuraa kee TV. Dalloo mannaa jaabarree saawunta kan dalloo mannaa jaabarree. Tole. Sikkoo mandoo jetti madda atileetotaa madda gootawwanii madda oromootaa booranaaf bareentu achirraa maddanii madda walaabutii achirraa maddanii ilmaan oromootaa hundumti keessanii akkam nagaanaaf qabdanii akkam jirta warri sikkoo mandoo hafteen Huseen Suraa hafteen Qeeroo Nageessoo hafteen Nadhii Gammadaa hafteen Hajii Adam Saaddoo warra koompitara takkittiin biyya guutuu raasu ka akka Jawaar Mohammad ka akka Aloo Cirrii xiyyiitii takkittiin xiyyaara harcaasu jedha Aloo Cirrii yeroo itti geeraru lookisa mukaa korree allaatti baraaranne allaatti bultiin muka saree bultiin daara namni innuu beelaa maa baktii baqata namni dhombiriin dheesse maaf kolfee taphata arsiidhan siif dhaqa harkaaf harmi muraan isarra labsamnaan hin fudhadhu jedhee gootichi falmate leenjisoo diigati tangaafa aanole eenyutu dagate gootichi falmate leenjisoo diigati tangaafa aanole eenyutu dagate warra qawwee manaa baheen diinatti deebise Mustafaa Huseenii Agaazii harcaase Nadhii Gammadaati tana buutee dhabne barka maal heebbollee akka kan keedhamne shaashee irraan darbina yeroo baalee buutu akkam nagaa qabdu haftee Muhammad Gadaa qaalluu haftee Waaqoo guutuu warra icciitii sabaaf nyaatee xiyyaara harcaaftu waa'ee baddaa baalee mee maal haa dubbadhu
yaadotii fi qarsaa allaattii walaaboo haa dubbattu tulluu Huseen Bunee bosona harannaa saannate haa dubbattu bosona harannaa saannate haa dubbattu. Gootan dhoombir kaleessaa sakaallaa alagaa walirraa furuudhaan iyya walii reebanii walirraa falmuudhaan gobba dalloo walaaboo harannaa gurraadhaa moletti fincilli diddaa gabrummaa faca'ee beeltuu raayituu sawweenaa ginniirii gaasaraan gololchaa goorotti diinsho fi agaarfaa hiriirri guddichi gaafa roobee kuunfaanti baay'ina isaa qofaan diina roqomsiisee ergamtoota diinaa gamoo ol korsiisee xiyyaarri gaafas baalirratti ergame biyya aadam jiloo keessa olii gadi marmaare lola gaafa dhoombirkaa nama yaadachiisa ka xiyyaara harcaasu bar aloo cirriifaa nama yaadachiisa abbaa koo aloo cirrii guyyaa san sina yaadachiisa luuki wal keessa harkaa makamee walaloo baay'ee qaba. Ta'ee dhoombir faarsaa dhoombir abbaa kiyyaa anan lafaa kaasaa seenaa abbaa kiyyaa dhoombir qawwee dhiiraa luyni way qabata diinni oromootu fagotti baqata dhoombir eessa jiraa fagotti iyyaafata kanaaf seenan hardhas waa'ee dhoombir dubbata namni aqlii qabu dhoombir maal akka ta'e seenaa qoree barata dhoombir waaqoo guutuu tan aliyyii cirrii tan Huseen Buneetii tahaaja damsaaddoo jedhe aloon cirrii guyyaa xiyyaara buusu. Jedhe aloon cirrii guyyaa xiyyaara buusu dhoombiriiti yaballoo namuu si wallaalu balloo dhoombiriiti yafaayaa osoo maltee fardarra kaayaa Deeka. Mattee jirti kan. Okay galatuma. RM viidiyoon banan tama osin baasa. والله العظيم قلت لي كل سديت السباق وذي لا يا yeah, but I have like what it with Ipsa. Ama durante No, Ipsa. I don't care about nam mota memo nam mot de beta don't kana rakon ka beta. Esa bidde ya sidre. Jerman kana jira wal beina. Yeah, but maljita ni beta. Jiru yesa full crema bicha sigara shisha duga audible blank ba sigara kapsite shada nugunke tidak ugen jubal subu biya oro itu kuda dachi forsa dari wada ikazina wa fita shal mas shal sigara farka fita barbare kulcha ibu fita ni umba de kotor zati guna ani asimbasi juru ve etam bat arra damna borin namna borin abdu lench damna asin abdu jirra juru yesa fully crema bicha sigara shaduga audible blank pa sigara kapsirte ama sibilla kara gabat sejara si aku tu no erate de morning ko de beta amu ang gotu sunu termin sibilla ka la chape ni beta la chape ani man beta ano fi ko TV atarratti bichos intana te jara beta maan sute mal jitani beta jara kanan YouTube yan ko itimi chance to kunakan nika okay aye chance tak sikan ne dema okay chance to kunakan ne boko oromo kunari ratitini ma okay yeah Dama fura tani jisa sinya chisu mirga siku tani bita sila fitu mirga galata galfan dama fura tani jisa sinya chisu mirga siku tani bita sila fitu ofi balle sani hidatira fitu galata galfana gizen kunu darbe kero gadi ba'i gizen kunu kanke jedhe itti fufa waay goota kiyya dubbachuu mirgin qaba waay biyya kiyya gariitti dhukaasu garii nikolaasu taariki akkana eenyutu irraanfata dhaloota dhuufaruuf achi tarkaanfata
jirra jiru yeessa fulli kireemaa bicha sigaaraa shishaa dhugaa oduu bulbulaan. Yaa kana jara kanatti dabarsitee beekta amma nama kan achirra jiru beekta maal jettaan ni beekta jara kanaan. Biro. Itti beeka. Listen. Yaa but. Jaalala ambar jette ati baate kunoo agartee laa jaalala ambar. Deebisi eriin olamma naanaatiin balleessi eriin asii. Olgalchaa ati baate kana olgalchaa irraa baasame olgalchaa. Wala isi ko gooti ko ati sila gatte ma gulta tu ware mo. Na isi gatte mar wala warwaate karas ma gulta tu wae. Bilo ka jala baasi deebisi laate. Komanti dubbi sida wala. Kalas makai isa. Maalif hundi subhanallah. Mana mandage enne jara. Anduraanu ganaadha faateen tuqinaanu jalaa jedhee. Daqiiqa. Badiin isin goote maalin rakkoon isii irra qabda. Ekimodiyan. Ati faate fiiri dale. Mee waan isin goote keessanii bashannanne. Keessanii bashannanaan jirtu jiruu fi haa jiraatu nama maal isin goote badiin isin qabdu maalin kasin mataa gad deebisaa akka barbaadan gootanii raaqaa jedhan. General maal buti nama kas deebisee. Bultii namaa isin maal goote? Afachuu. Nama dibendan. Abboon bultii namaa keessa. Waan hin beekne keessa seentanii maa soitan bultii namaa keessa waan isin goote maalin badiin isin goote? Isin bultii namaa diidee seentee bultii namaa keessa? Mana kadiri ararga suite diemte siriti deleedee ummata addaan facaafte tokko. Rabbi sodaatu. Us jedhi naanaati achirratti naanaati usin jettu. Waan hin beekne keessa seentee naasa'iniiti rabbii keessa yoo sodaatan namarraa gattaa. Jaartii reedii jalatti wallaahi yoo isin sayyidunaa reedii bultiin balleessinaati faate nu addaan lafarra yaana hin agarta. Micatti falfattu bakki isheen Naanaati hin calliftan magadeetti. Obboleetti dhimma isin hin galchine keessa galtanii ka wal jaalate warra birii ka isii wanni achi keessa galchan jiruuti afaan keessanitti adaba horadhaa billaa aleekum adabaan deema maal jechuudha ol kaatanii nama tokko irratti zambii abbaan hin qabne irratti fe'uun keessan maalin? Yaada ishee asal faate bayi mana keenya.